عليكم ورحمة الله وبركاته. هردا وانا ما في دبي توقف فرت وبليان كي كشمرني ورا من عربا كي سجرتا كيونا من دوس يونا من غرق غوتي اسين بس يونا من دبامس يونا من ولبس وفجرتا نغرتني إبلون كركارا رتي في من عربا كي ست مجرا ما جرتان كأني ما كيسن كأني يوسين بين أشبه هندو أشدي بيجرين في جراتو إسينيوي فكاتو تكنت لك أنا جتشو دم أتيتنا nama kana tira laasoon ulfaata garuu waan beekaatti deemte rabbiraan hangaafatu waan ta'eef jechuudha beekaatti deemte utuu argatu bal'aa miti waan taateef anka jechuu barbaade eega kaayoo biyyaa baateef dagatte waan biyyaa si baase eega wallaalte eega simeeti kee qoxoxxoruu dadhabde gaafa jalqabatti deemtu sani maa walirraa waan baranne takkaa lamaa miti ebalurrallee maallaqa ebaluun nyaate ebaluttillee ulfeessatini akkana diiqaa keessa gate maa maqaanu nyaattan keessattu bakka shamarran biyya arabaa maqaan keenya hundi bade sababa keessaniif dubartummaa keenya jibbin wallahi dhuguma isinin jedha anamma saalfadhe yoo biyya dawwalu wanti dhagaam Dubaayin keessatti akkasii Suudii keessatti akkasii of jibbaa jira foonto maali tokkicha foon hunda jaajira maqaan keenya hunda balleessanii nu nyaattan jechuu maqaa keenya hunda tokkoffaa kanarratti kana inni lammaffaa gaafa kaateetiniin maallaqa hanga kan hunda itti tarkabdu gaafa kaateetiniin garatti irraa fudhattu kana ankan ajaa'ibu warrummaan nikaa hojii walirraa qabu gisee amma kanatti warri nikaa irraa qabu washakka otoo waliin amanne isinis koofii qabataa innis koofii qabataa akkasii wal wajjin jiraataa jira atakka maaltu of duriyyaa karaa deemu ka eenyummaa isaan bahin ooki barin wallagga isiin arsiidha inni wallagga yookiin immoo shawaadha kakkana kana farraa bar gara qabatti kakkana kana faatu bar ilmoo birrii irraa nyaata isinii galaa miti maalisa amanteetti deemte jalqabati maalisa dhasaabdu xiqqoma yaaddu kijiba kun wallahi laazim jechuun dogongoree na shawadaniin kijiba yoo atofii kee of shawadde malee daa'imni sabiyya nam tokkichi shawaduu hin danda'u daa'imni sabiyya namni shawadeetiin waa tokko irraa fudhuu hin danda'u sammuu kan kee gaafachi wada gongorti immoo gabbaatee maqaa arabaa nyaatina maqaa shamarra arabaa nyaatina maqaa nun balleessina dalaganna jijjiiramuudhaaf maatii kana jijjiiruudhaaf akka nama kamitti galma gahuudhaaf biyyaa baane malee kotoon akka keessanii kun akka maqaa nu nyaatu fi miti sinii galaami deebi'ee immoo yoo garatti qabattu kana gisee kana wanti hundi isaa beekamadha ji'a gam garaa qabdaa wisteej fajjira deemaniitiin hin laallaman baasiis hin gaafatu hin laallamte erga laallamte inni kun kadhalatu osoo dhaluu barbaaduu baatte rabbi na haadhisu taane Allahu alam TikTok yaada nama fudhachiisu yaada hiyallee fixanne deebi'ee obboleettiin tiitaa akkasille waan rabbisu godhun beeku akkana jedhineetti obboleeyyan kiyyaan kan jechuu barbaade waan biraati garuu immoo Oromoo fakkeessina wanti rabbiin godhe tokko hin jiru nuti ofii keenya balleessaa jira waan ta'eef jechuudha maal jechuu barbaade yaada kiyya kareef kam jetteeti irratti mucayyoon tuni erga mana kireeffattee wajjin jiraataatiin hin turte mucaa kana tokkoffaa irratti nikaa irraa hin qabdu erga nikaa irraa hin qabne lammaffaa irratti mucayyoon tun kan jirtu biyya Oromaa kana keessa yoo jirtu Dubaayin keessatti namni warqata hin qabne ilmoos keessatti ta'uu miti ofiyyuu of sodaata jiraata gaafa fi keetii warqata qabaatte immoo ka warqanni kan keessuniin ilmoos keessatti dhaltee guddifachuu yookiin biyya ergachuu hin dandeenye dirqama heerumee jira jedhamee kan jedhamu biyyarraa barraa'ee si dhufa akkasitti ilmoo barraa'ee biyyarraa si dhufa warqata argaa saniini gaafa deetteetiin jetta biyyas galfachuu dandeetta asillee guddifachuu dandeetta jettiin tun biyya guddatte keessallee kan hin jirre dogongora warra jettan jechuudha dogongora irra gaheetiin jedhatis dogongoroo dandeettu ornaan jettan dogongoroo jedhamu erga dogongortee garatti hafuu danda'a garuu erga garatti hafe asoo isiin maal gochaa turte sinii galaamiti erga dogongorteetiin garatti hafe waa hedduu gochuu dandeetti tokkoffaa irratti mucaan kun na horatamu nan horatuu gaafa ilmoo kana wajjin argadhe nikaa irraa hin qabne tokkoffaa ishii na horataa yettee erga amantee boodarra isii kaade biyyi isiin keessa jirtu kun gaafa inni naganee maal ta'attee yaaduu qabdi bar sinii galaamiti malee gaafa inni naganee ijoollee kana hundoo hin ilma kana garatti baattee Oromootiin gadi ba'u otoo hin taane biyyuma Oromaa kana keessattuu dhaluun hedduu takka ulfaata kanaafiyyuu kanneen maa gochuu dhabdeesiin akka garaan isaa taa'eetiin hin jedherraa yoo inni naa horata naa guddisa ka'ettee ofitti amatu taate dhiisuudha deemtee laallamtee gara ofii jechuudha hin beekti waa hundaa waan ta'eef daa'imaa miti yeroo altaniittan suura irratti nama guddaadha nama guddaa miti daa'imni xiqqoonadha waa hunda beekte waan ta'eef namni bultii hojii ijaarrateeyyuu yeroo ammaa kana of shakkaa of sodaataa jechuun hin jiraame akkasii jiraataatiin hin jira warrummaan nikaa walirraa hin qabu garuu duriyyee kara deemtu durriya kana deemtu fuutee maallaqa nyaachisa ilmoo irraa garatti qabataa gaafa jirakkattan qabatanii nuti gadi hin baataa miskiinan shamarran mana arabaa keessa jirtu ta harkaan buruusha qabataa dhabataa gaafa isin akka gaariitti ijaazaa keessa fataa jedhaatiin hin jiraata koffii gaarii qabataatiin bahara garra deemaatiin nuti qanimta akka gadi baanii akka isaanii kana taana jennee isin laallatiin isin tawaatiin hin turre viidiyoo waraabaa fataadhaatiin hin jiraata gaafa ilmoo garatti qabattan gadi hin baatanii na qarqara rakkadhachuun tun hin taatu abadan wadamina
jechuun wal sobbuu wal soomuu faayidaan qabu waan ta'eef jechuudha. Oftaaf danda'ati jiraadha. Indoom warra garatti zinaa qabatan jedhe gargaarurraa deemate miskiinni qarqara hedduu jira ka dhibame ka rakkateetiin jedhe tun garuu otoo waa hunda beekaa hin dhalaafoo dhiiste malee otoo as hin gahin hin duratti takkii biyya galuu fi takkii mucama kanarra furmaata laallachuu waa hedduu gochuu dandeetti jechuudha. Takkaa lamaa miti otoo bar takkaa lama taateetti dogongora dhamuu danda'a. Garuu kumaatama tokko lamaa miti hedduu jira warri kun hundi mudateetiin jedhe. Kanaaf shamarra araba waan hunda qabatanii gadi hin baanii ebalu rakkate ebalu qarqara osoo jedhan of hin cirina of taa jireenya keessan keessa jiraadha. Yookaan haadha abbaa keessanuu ergaati qarqara miskiin hedduu jira ka qarqartan irra ajrii argattan. Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu wardoftoonni miidiyaa kootii kan addunyaa kana irratti argamtu hundumti keessanuu yooyya. Har'a ergaa hatantamaa isinii fidee dhufe. Please rabbii keessaniif jedha hundumti keessan bakka jirtanitti sekeendii tokko sun fudhanne viidiyoo kana share godhaati ummata Oromoo bakka jiru hundaan bira nu gayaa. Obboleettiin teenya tun maqaan isii Zaaraa jedhamti. Mucaa Oromoo tokkotu biyya kanatti itti taphatee ulfeessee maqaan isaa Miftaa Shee Aashim jedhama. Biyya kana keessa jiraata. Itti ulfeesseetiin kunoo si fuudha jedheetiin sobeetiin birrii isiillee birrii 8,000 harkaa nyaatee har'a gaafisiin da'uudhaaf ji'a 9 fixattee 10 galtutti gadi dhiiseetiin badeetiin har'a mucayyoon tun jechuudha. Kunoo hadiiqaa kana keessa guyyaa 4 bultee jirtu kunoo shaanxaa isii argitanii hadiiqaa kana keessa waan nyaattu hin qabdu waan dhugdu hin qabdu inni bilbila hin kaasu inni badee as keessa jira ajmaaniin jira jedhanii hundumti keessan ijoollee Oromoo warri rabbiif jettanii rabbiin sodaattanii viidiyoo kan share godhaatii mucaa kana bakka jirutti qabaati waan biraallee haqa isii irraa fuudhaaf birrii 8,000 nyaatee waggaa tokko guutuu soorattee jirti. Kun obboleettiin irraa dhaga'uu dandeettan jechuudha waan inni si godhe jechuudha. Birrii 8,000 biyya kanaati jechuun kayaani anu jireenya waliin jiraanna jennee walumaan osuma dabarsinu dalagaa deeme dalagaa ka deemellee bakka birrii narrumaa fuudha walumaan jiraataatuma turre ammaan ji'a 9ffaa ga'ee jennaani bilbila ofii cufatee deeme waan takka bakka bilbila fuuran kaasu hin dubbatu. Akkasuma immoo waan sirraa jechuudha baay'ee haasa'uu hin dandeettuun dhukkubsatti jechuudha. Wallaahi mimmaan tun dhaqaa obboleettiin tun lakkuu 4 garaa qabdi. Lakkuu 4 garaa qabdi mana yaalaa fidanii lakkuu 4 garaa qabdi jedhaniini itti himan jechuudha. Kanaaf ijoollee Oromoo yoo rabbiin ka sodaatan ta'e viidiyoo kana share godhaatii hatantama mucaan kun bakka jirutti qabameetiin akka seeratti nu dhiyaatu akkasuma warroonni obboleettiin kana gargaaruu barbaadanii jettani lakkoofsa isii maxxansaa gargaaraati bira dhaabadhaanii jedha. Nuti biyya kanatti wal malee uummata akka hin qabnuuti viidiyoo kan share godhaati waliin ga'aati akka mucaan kun seeratti dhiyaatu hatantamaan jechuudha. Nama karaa irratti gatee si fuudha jedhee dogorsee addunyaa harkaa nyaata karaa gatee dafaa Miftaa Haashim ka jedhamu bakka argitanitti qabaa jedha. Suuraa isaas ni maxxansa. Kun akkuma argitan jechuudha. Har'a obboleettiin teenya tun ilmoo 4 garatti baadhattee jirti. Mana yaalaa dhexxeenyaani ilmoo 4 garaa qabda jedhaniini namni ilmoo takkattiyyuu yoo ulfaaye haga yaaddoon beektan ilmoo 4 gara baadhattee akkanatti kun hadiiqaa as argitan kana keessa kun lafa kana ajaa'ibu kana keessa kun akkanatti guyyaa 4 bultee jirti jechuudha. Kanaaf hundumti keessan Oromummaan isin qabee bakka jirtanitti obboleettii tanaan birmadhaatii bira dhaabadhaa isin jedha galatoomaa viidiyoo kana share godhaatii wal biraan